Mucaa macaafa qubee kuni ani osoo hin beekinanii macaafa qubee waan an ta'eyyuu hin beeku osoo of hin beekinan macaafa qubee jedhee dhiifama naaf godha jedhee ijoolleen immoo dhiifama hin goonu nutis kassaanii gubuu qabna jedhanii turanii ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam isaati kana keessanii ani nagaa kooti har'a immoo wantoota miidiyaa kanarra deemuu qabadhee tanas isinii dhufee jira. Innis immoo akkuma argitan kanaan kaleessan dura mucaan musliima keessa jiru liiv irratti macaafa qulqulluu gubee ture jechaadha. Osoo laalanii osoo arganii namoonni macaafas gubanii quraanallee gubaa jiran itti gaafatamummaa tokko fudhachuu qabuun jedha akka koottanii maaliif jennaan namni kamiyyuu nama ta'e amantaa barbaade yoo hordofee dirqama isaatii dirqama macaafni tokko gubateef yookiis immoo quraanni tokko gubateef amantaan kiristaanaa hin baduu warroonni musliimallee baduu hin danda'anis hin jira. Maaliif jennaan ammuma beekumsa isaaniitii ammuma yaada isaaniitii ammuma osoo dhuguma kabajaa amantaa ofiitii qabaatan ta'e namoonni macaafas gubanii quraanas guban kuni faayidaadhuma namni yoo amantaa isaatiif kabaja kenne amantaa namaatiifillee kabaja qabaa dhuguma macaafa ofii in jaalatta yoo ta'e yookiis immoo quraana kee in jaalatta yoo ta'e macaafaallee in jaalatta namni amantaa isaa kabaju amantaa namaallee in kabaja jechaadha. Ijoolleen kuni amantaa isaaniitiifillee kabaja hin qabani. Amantaa ofiitillee kabaja hin qabanii amantaa namaatillee bakka bu'aa amantaa musliimaa miti. Duraan dursaa mucaan kun laayivii irratti macaafa gubee ture deebi'anii ijoolleen quraana shintibeetii kaan jechaadha. Maaliif jennaan biddira mucaan waan macaafa qubeef nutis biddira isaanii baana kan jedhan macaafa kana quraana kana shintibeete keessa kaanii namni immoo amantaa ofii jaalatu dhugaa dubbachuuf amantaa keen kabaja yoo ta'e amantaa nama sanillee dirqama jechaadha. Akka amma biyya ormaa kanatti amantaadhaan wal qoqqoodnu odoo hin taane biyya keessatti namoonni biyya keessa jiran immoo ollaa keessan jechaadha akkamitti akka jiraachaa turtan yookiin immoo maatiin keenya akkamitti akka jiraataa jiran hundumti keenya iyyuu ni beekna jechaadha. Maatiin keenya musliima ortodoksii beenxee hunda kana wal faana jiraatanii wal faana jiraatu jechaadha. Garuu nuti asitti kutaadhaan amantaadhaan wal qoqqoonna jechaadha. Kun immoo kaayyoo baaneef jechaadha. Maaliif manaa baanee hojjechuudhaaf sila ta'eef waa'ee macaafa keessa amantaa kee oon kabajatee amantaa namaallee kabajuun dirqama jechaadha. Warroonni amma fakkeenyaaf gabbaatanii macaafallee kukkutan kabaja amantaa keessaniif hin qabne agarsiisa jechaadha. Warroonni quraanallee kukkutan quraan amantii musliimaatiis faayidaa hin qabdi. Warroonnis immoo amantaa kan keessais quraana guggubdan kabajuma amantaa keessaniif illee hin qabne agarsiisa malee bakka buutuu kiristaanaa sin taatanii bakka buutuu musliimaa sin taatan jechaadha. Warroonni kun namoota wal nyaachisuudhaaf namoota tokkummaa diiguudhaaf wantoota kana jechaadha kasin gochaa jirtanii. Ammas immoo ta'ee taanan maatiin keenya biyyaa keessaa akkamitti jiraachaa jiru akkuma keenya kana kutaadhaan amantaadhaan wal qoqqoodu kan jedhus yaaduu sanirra jiraata jechaadha. Warroonni macaafa kukkutanillee warroonni quraana kukkuchaa jirtanillee of eeggannoo osoo gootanii maaliif baanee kan jedhu yaaduu sinirra jiraata jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuu fi wanti kun warroonni quraana kukkutanis warroonni macaafa kukkutanis dogoggora guddaadha. Maaliif jennaan namni waan barbaadetti dhagaan kun naa ta'e waan barbaadetti amane taanan mirga kooti jechaadha. Mirga koota kan buune mirga isaaniitti buudhiisuudha malee wanti macaafa ati kukkutteef wanti amantaa musliimirraa gadirratu hin jiru. Macaafa kukkutteefis immoo macaafa tokkitti sanitu cite malee macaafa hedduutu jira jechaadha. Kanaafiyyuu kun dogoggora mataa keessanitti jechaadha. Shamarroonni keenya immoo mana arabaa keessa teessanii warroonni kaayyoo hin qabne jecha nama walitti naquudhaaf macaafa kana kukkutu malee wantuma jechi macaafa tokko kan hin jenne jecha macaafa keessa jiru namoota hin beekne warroonni macaafa kukkutan kun immoo warri quraana hin beekne isaaniif quraanni isaanii kabaja isaaniiti. Macaafni keenyas nuuf kabaja. Namni wal kabajeet waliin jiraachaa jira biyya keessatti. Garuu nuti kutaadhaan amantiidhaan wantoota garaagaraati jechaadha.
kun immoo hin barbaachisu jechaadha. Keessattuu maaliif baane kan jedhu yaaduun nurra jiraata jechaadha. Kaayyoo keenyallee dagannee macaafa namaatti illee bu'uun quraana namaatti illee bu'uun dhorkaadha jechaadha akka koottani. Innaa of eeggannaa godhaa wanta baataniif hojiidhaaf hoo baatan hojii kee qat gadi hojjedhu amantaa keetii amantaa kee jabeeffadhu amantaa namaa qeequu dhiisi amantaa kee wanta beektu tokko nama hubachiisi barsiisi. Yoo hin beekta ta'e kanaan caala osoo hiika macaafaan beekin osoo hiika quraanaa hin beekin wanta keessa hin beekne keessa galtee akkas gochuun barbaachisaadha jedhee yaaduani of eeggannaa godhaa bakkuma jirtanii jechaadha. Maaliif namaaf kabaja waliif kabaja kenna. Amantaan kan abbaati wantumti nama ilaallatu hin jiru namni wanta barbaadetti wanta naaf ta'e jedhetti namni yoo amane rakkoo hin qaba jedhee yaada koodhumaa. Warroonni mana madaamii keessa jirtan of eeggannaa godhaa. Innaa kanas isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa warroonni na hordoftan kabajamaa isiniin.